السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حواس خينيا أمة خينيا خن نجالته خن نتيس إسان جالن بكبو أمة نمنتي إسني إير خنادا بكتي سمبوئي نمني إسني ملت تيسوسن حاجة ما خينيا رفي كجانو تي إير تهملت تيسو خرسانين سجنتاتين يتنبريتشني حافظنو جتشو ليسن أفيرو جر أسرتي ونين إسنين جتشو برباد هندي خيسانو godina hundaaf aanaalee hundaaf yookaan kutaalee biyya teenyaa hundaafuu nama bakka bu'u sun maqaa isaatii fi teessoo isaa barreessinee feesbuuka baankii raammisirra yookaan khiyyarra yookaan kasheejja maalirratti sheerii isinii goonee isiniif innee jirra. Kana jala deemuudhaan eenyu namni akka godina keenyaatti akka aanaa keenyaatti namni bakka bu'e eenyu jechuudhaan bakka bu'aa san dhaqaadhaa. Wajjira haqaa deemaadha bakka bu'ummaa kanaan afeerraa obbolummaadha afeerraa gammachuudha isinii goone. Karaa salphaadhaan akka waan kana keessa dafnee baanuuf guyyaa isaa ittiin qabinaa yoo teesse ka'i yoo dhaabbatte deemi gara wajjira haqaa deemiti bakka bu'ummaa nama nuti isinii eerrisaniif kannaa jechuudha isin afeerra. Kanaaf obboleeyyan kiyya baay'ee ulfaadhaa galatoomaadha yaa'iin waliigalaa. Akka lakkoofsa biyya teenyaatti fulbana 22 gaggeeffamti. Kanaaf waraqaaleen teessan bakka bu'ummaadha bakka bu'aa keessanii wajjin fulbana 22 nu bira ga'uudhaaf guyyaalee muraasaatu hafe waan ta'eef ammaan sossootu isinirraa eeggama jechuudha. Kuma duraan nu dhageessanii maallaqa kafaltan nu dhageessanii akka isin daftanii waan kana gootan abdii guddaa isinirraa qabna. Oduu kana walii dabarsuudhaan ergaa kana waliin ga'uudhaan namni bakka itti dhihaatutti dhufee akka bakka bu'iinsa ejantiiwwan kanaa kennu jechuu ergaa guddaa isinii dabarsuu barbaanna. Wanna sirratti hubatamuu qabu namoonni keenya keessattuu misoomsonni baankii raammis taatanii baankii kana hundeessuurra jirtan wanni hojjetame tokko yeroo galma ga'u bareeda amma xumurarra jira khitaamni isaa toluu qaba xumurri isaa toluu qaba kan inni ittiin tolu yoo mallateessuu dandeenye waan ta'uuf kanaafuu bakka jirtan maratti bakka bu'iinsa kana kennachuudhaan baankii kana kaayyoo keenya galmaan akka geenyu nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Rabbi guyyaa gammachuu biraatiin oduu gammachuu biraatiin kan walitti deebinu nu haa taasisu waan dhageessan dhageessisuudhaan isinis nu bira dhaabbadhaa isiniin jenna. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.